namni du'ini nafu sapaan boo keessatti nu walamu barbaada. Nimbongera rure natti monne kamure yongera de malkama tessa kodda kama gudar gubba la fare dubartumma fa fare yo dirrate kana dattela tafare me takarraji rajan kurom bukkeraj farson dinnicha rajan lafti ka eni jajju kam kadur rajan nadde nare dambaftu kana doretti rajan durbi duringeratu kan ilfe kandora Sirboota qabsootiin beekamti jaalalaan qabdee acuuchaa uummata ishee irra ga'uubsiti. Yaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa naannoo magaalaa Naqamtee bakka Siibuu Guutoo jedhamutti kan dhalatte Artist Ilfinesh Qannoo bara 1969 haala lakkoofsa Itoophiyaatti qabsootti makamtee achumaan hojii aartii akka eegaltee himti. Yaa Oromiyaa kutaa Wallaggaatti dhaladhe bakka itti dhaladhe Siibuu Guutoo jedhama naannoo Naqamteeti baadiyyaatti dhaladhe. Tullu Saxxoo jalatti dhaladhe laga Walaanshorratti jechuudha. Isa booddee carraa ta'ee tananii qabsoo kanatti seenee rabbiin qabsoo kana hedduun galateeffadha kan achi baasee amma dhufee cabbiyyoo haa ta'u malee Awurooppaa gidduu na kaa'e jechuudha. Haa ta'u immoo sanas sabuma kootu qabsoo kanaan dahatee na guddise sabni koo galata guddaan irraa qabu isaanumaa fidhee lubbuu koo xinnoo haa tursuun jedhan waa arguuf. Geerarsa baay'een jaaladha kan jettu Ilfinesh Qannoo durumaa kaastee geeraruu akka barbaaddus dubbatti. Nama barii ka'ee tanan yeroo boqqolloo muraa hin rafuun. Boqqolloo muraa. Kittaasaa fudhadheen abujadii koo mataasaa dura kaa'een fudhadhee bita. Kittaasaa fudhadhee. Waama dhalaan gootu gochuun jaalladhuun ture. Yeroo sanatti kittaasaa fudhadheen dhaqee lagaa geerara. Nan geerara. Ani immoo geerara. Waggaa 8. Waggaa 8. Torba ona ta'e. Lagatti xururee tanan fixeensi kun amma addanaatti na nyaate kittaasaa kana fudhadhee qullaadha. Deemaa dhaqeen geeraraa innuun geerarti gamaas na waamu gamanaas na waamu gamaas na waamu boqqolloo molgoo beekta molgoo malee immuun geeraru molgoo sana walitti asirra naa kaa'u. Dhaqeen wasiila kotachi boqqolloo qaba isa biran tuulladha. Ana ishee funaannatteetu caalaqa warra qote tuulladhee abbaa koo nan dhossaga. Amma gaa utuma kana jennu bara akka Habashaatti 64 wasiila kootu adaadaa koo fuudhu dhufa. Baadiyyaadha. Inni sirbuu magaalaadhaa gaa teeppii kana fudhatanii dhufan yeroo teeppiidha. Teeppii kanaan waraabuu nan geerare. Gabbadiidhanii birri natti kennanii maaltu na deebisa. Nan geeraree teeppii waan qabdeen gad dhiiftu fudhatanii galan. Kun 64. 68 akka Habashaatti iskuula kee barbaadee mucaan akkas geerartu jirti. Mucaa higguu jedhanii higguu dhagaamsiilli koo kun nan bira jiru. Mucaan akkasitti geerartiiti barbaadaa jedhanii Dooktor Zalaalam Bantii kun dhufee iskuulaa na fuudha. Iskuula keessaa na fuudhee maaliin balleessan jedhe shiishii duddatti baata. Ishee agalgilii qabdu kana. Maalan balleessan jedhe barsiisaa kootiin. Homaan balleessan hin sodaatiin lakki iddoo tokko dhattu isaa wajjin waan namni akkasitti buunaan jedhe. Bari largii digaa kun ilaalaa. Nan deemee mazagaajaa nu geessa guddaa kun zari'uun faa kun ittaanaan faa kun baay'eedha namni ijoollee. Ani do'ee dhaga. Qamisiin koo gulbii geessi waa takkan beeku tasammaa nagarii lubbuu isaanii amaaru. Hin sirbitaa jedhan hin gahu dubbatan. Nan geeraran jedhe. Geerari kaadhe. Mazagaajaan daraja steeppii qaba. Ol ba'ee geerari. Waa tokko sodaa kan jedhamu immoo jiru ol ba'ee geera zaruun faa jallarra taa'u. Gaafa geeraru maayikitti kenna akkasuma geeraran jedhe hin beeku waa'ee maayikitti hin beeku. Yogguun geeraru sagaleen koo magaalaa Naqamtee hundatti dhaga'ama maal. Ani gammadanii ragaasitti jedhanii Taaddasee Dabalaa birrii 25 kenniif turban lamatti jedhan. Barnoota keessattaa barnoota booddees ma dhuftee shaakaltanaan jedha. Birrii 25 gugurri koo dhaga'u. Amma isaanuu gadi ba'anii yeroo sanatti guddaa 100 naa kennan.
ani waa'ee birrii dhibba tokkoon beeku. Maa inni kun jennaan birrii dhibba tokkodhaan naan jedhe mucaan tokko Abdul Qaadir nan badee fudhadhee. Horii guddaa argattee. Dhibba tokkoon beeku. Gaafa inni dhibba tokko naan jedhu gudunfaa ishee toshee shaarbii kootti gudunfadhee gara haadha kootti manni barnoota sina. Geerarri jedhu geeraree maal na gonfu yaadni sanatti kolfu telaameetii ajoollee. Yaadattuu na yaadadhaa baratti bara sanaa niitiin ilma deegaadhaa waamichi seesteelaadha. Hiitanni ishees foolleedhaa taamus ishee moonyeedhaa attisa darbe maal goonaa attisa harkaa qabnu gooneedha. Egaa ani geerarsuma jalqaba kan itti waltajjiitti ba'ee isa booddee immoo aggaaroo deemne bara 69 egaa. Akka Habashaatti. Achi dhannee aggaarootti abbaan caalaa gara Finfinneetti ol barreesse gara obbo Tasammaa Nagariitti. Isaan immoo gara aggaarootti gadi barreessanii bilbilaan. Galgala kana dhiyaanna gaa. Aggaaroo mana barnootaa keessatti agarsiifna. Naannoo harkuma koo irratti barreeffadhe namni bilbila fuudhu kun natti hima. Annan barreeffadha asuma irratti galgala kana gaa. Amma kan isa booddee qawwee malee maaltu bilisa nu baasaa galgala kana sirbe jechuudha aggaarootti gaa. Gaafa sana dhugaa oduu fakkaata odeessanii namni namarra deemee lafuma gaggalagalee namni maal ta'een jedhanii maaliif waa'ee siyaasaan beeku natti kennanii mana akka reediyoo dabarsa malee. Eenyu abbuma caalaa sitti kenne moo? Lakki obbo Tasammaatti kennen. Tasammaa Nagarii amma lachuu amma biyya gadhiisanii obbo Tasammaa Nagarii dadhabaniiru. Abbaan caalaa gara obbo Tasammaa Nagariitti barreesse. Obbo Tasammaa Nagarii immoo gara aggaaruutti nama garbiraatti. Nama uumama Itoophiyaa jirutti barreessa. Walaloo isaa jechuudha. Walaloo. Yaadaloo isaa nuun qabu. Ittuma guuteen naqee. Gargar baane teenye bara baay'ee turre waan isin gaafadha akkamii wal barre kun arsii jedhanii kun qottuu jedhanii tiruu dhiiga tokko addaan nu qoodanii nurra jigee jiram ba'aanni guddaansaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa mee haa yaadannu cunqursaa jiru maqaa lafaallee hini jijjiiru Adamaadhaan Naaziree jedhanii tola sabbadaasa Kristinaa kaasan nurratti kufee jira ba'aanni guddaansaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa. Isa kana kan na beeksisena. Galatoomanii isa kanatu Oromoo fuulduratti fudhatama guddaa naaf kenne jechuudha. Jaalala fakkeesseen ergaa siyaasaa dabarsa kan jettu Ilfinash barsana yoo jaalala irra dibnee sirbine malee qabiyyeen siyaasaa waan gulaalamuuf nuuf hin darbu jetti. Yeroo sana gaa jaalala fakkeessite yoo sirbite malee fudhatama sin qabu maasheenii idiitti sayidhan sana godhaniitu si kuffisu. Goreensi deebisu. Intee saka. Kanaaf jaalala fakkeessite sirbita. Beena nu amma fakkeenyaaf nu waliin naadannee wal malee maal qabna ree wal malees maal qabna ree sagaltaate ati meeyyeeyyii ilaalaa sagaltaate ati me sagaltaate ati
gaafatee kennufu walirratti duuti abbaan koof abbaan kee eeboo tokko qaruu atis michuu kooti anis michuu keeti sobaan sin geeddaru yoo falataan nama kuuke baalli dambii naman kuuku sirrarra faaya dambii yoo halagaan nama kuufe lammiin ofii naman kuufu sittana faaya lammii ko jenne taphanna ture. Sirboota isheen ittiin beekamtu keessa malli maali kan jedhu keessa ergaan siyaasa Oromoo dhokatee jiraachuu ibsiti. Sirba kanarratti waqtii tokko osoo waltajjii irratti sirbaa jirtu waan ishii mudate akkas jetti. Waan baay'ee dhagaa wanti nuti dabarsine bara sana Daani'el lamarraa fa'iitu nu geggeessaa Taaddasee Dabalaa fi Alii Luuqaa ture. Dafeen dallana ganan dallana tokkotu malli maali maaloo wayyaa kan jedhu sirba tokkoon qaba. Maali maal wayyaa abjuudhaan malee sinaar waan guyyaa funyoo fudhadhu laga lixinaan jedhu nama keessa. Namichi kana karaa maskootii darbate uummanni. Andallaneen achiin sirbu jennaan na kadhatanii humnaan achiis waltajjiitti na deebisan jechuudha dallame. Maal wayyaa abjuudhaan malee sinaar waan guyyaa malli wayyaa abjuudhaan malee sinaar waan guyyaa. Dandeewwan ishii muraasa keessas kanneen biroo akkanaan ibsiti. Waan inni irraanfanne biiraawi tiyaatiriitti sirbiree gubaanu namni namarra deeme. Yeruma sana. Namni namarra deeme. Jaatami sagalee gaasaa isa tocho'e sana gaafa. Biiraawi tiyaatiriitti sirbinee gubaanu obbo Tasammaan immoo maal jedhan nuti kutaa Wallaggaa irraa dhufnu. Gara waggaa 40 har'aa jechuudha. Waggaa 40 jechuudha. Amma maal jedhani obbo Tasammaan yeroos ilaa ijoollee Oromootu dhufee isin dubbisa Finfinnee keessatti namni afaan keenya badaan beeku Oromoo ta'e nagaa akka gaariitti afaan isinii galboottu hammadhaa dubbisaa nuun jedhee nu gorsee warra artistii. Anis masana qabadhee guutuu tokko yaa gobos jedhe dhufeennaan hammadhe gaati. Innis nan gadhiisu san gadhiisu lakkaa tokko zambiilii koo keessa dubbii kaa'aa jira. Amboon bitadhe zambiilitti ani qaaccarraa hojjetamti qadaada qabdi shaanxaa bitachuu kooti gara isheen keessa wayyaa koo keedhaa amma ishee ol qabeedhuma waa keessa buuseera ni tokko manaatti goggoge akkaasaan warri yaappaatti amma yeroo nani baasiirra ani zan iddoo tokko ta'e baasiirra ol ba'ee baasii baal ministeera dheeraa tokko isaantu nuu dhiyeessedhani Yumutti baan hundumtu nama kutaa 8 dhufe fixata baasiin sun hunduma liqimsa amma gara beela lootarii deemna achi bulla hojii finneer na akkasumatti ulfaate maa inni wayyaa natti dabale jedheen wayyaa kootti dabalanii wayyaa isaan jedhe maal siyaasa abbaa wayyaa isaatti kenni baasii keessaa jedhe zareen harkisee tanuma birrii waraqata birriitiin xaqallalanii hidhanii himatti naannessanii mana godhanii kaa'anii. Nabbaadeen dhumne jedheetu na harkaa fuudhee fiigeetu waan akka leencaatti ka'e tokko jirachi beeraa tiyaatiri keessa corroqna achi jala chokkee buusa. Kaadema zaruun bilchaata innis ijoollee magaalaati inni bilchaata wanta beeka.
akkasittiin egaa sokkine maalata wadhoo wadhiisu hin beeku kana fe'itu natti yaadata wanti nurra ga'e Baalchaa Abdallaa jedhama egaa yeroo sana hiree siin kennan akkuma sirbatti dhiyaadhuufin isaa wajjin qixxee sirbina jedhe waliin sirbinan jedhe akka inni tattaafatee na duukaa sirba sana yoo inni na deeggere na sirbisiisone waliin sirbine malee qobaadhuma kun sirban baafadhe garuu dhugaadhuma sirbisuun immoo hedduu jaallatame ammas anaaf saxabataa isumaan joorraa isumaan fiildis baanaa sirma sana garuu barbaadan immoo sarara tusis sirbi Amaaraffaa intinii ta'e namni Amaariffaan tinii kana jedhe mankeenya naqu Walaayitaan tokko jira, Tigreen tokko jira, Oromoon tokko jira, Guraageen tokko yana qusaaniin yoo barbaadan Amaariffi 16 sirbamaa sirba 20 dhiyaataa ta'e aadaan immoo kan Oromoo, kan Guraagee, kan Walaayitaa, kan Oromoo immoo 40 ishee naquu barbaadan kana faa keessatti birra daraarti baale goota zinaara haare nakkami faare kaen goota faasa goota biyyaa keessa daraarti baale kan Ertiraa keessa daraarti baale kan Oromiyaa keessa daraarti baale goota zinaara haare nakkami faare akkami faare nakkami faare mo'um safari kan jedhu ande sirba jalalaan sirbuma siyaasaa kan gabrummaa saba koorraa fonqolchuun onneedhaan sirba kan jedhu sababa waa'ee Oromoo fi acuuccaa gahaa ture sirbaan mul'isteef mataa gogaa addamoo fi gara jabinaan reebamuun eelan sun immoo amma dhibeetti ta'e akka jiru dubbatti. Muuziqaa gogaadhaan mataan irraa aadaa. Egaa yeroo sana beeraa tiyaatiriitti hojjennee hundumti keenya kellaa keenyatti sokkine. إن رجعت إني بالي إني أرسل شاون وأنتم تبقى كتان سديت التربية كتان سديت من سكني إنسان كلا ما تنو إيجاني نوت أرجع سكاني نجيسة سكاني نيدا فكينيا في تشومي كان جرو فلوس أجنّي وامنا نتيسا نيجاتو كان جرو مجولة لما نرام تبي جولة كنا تيمو ورسياسة تيمو كيسات إنسانين بكم سامبوان منه nama alaan duwwaadha yeroo sana gabaadha dhufnee Abbitoo Kabbadee Zaruu Wadaajoo Tarfaasaa Mitikuu Salamoon Dannaqee ana dhiira 8 fi dhalaa tokko nama 9 keenya immoo qabatan hireen keenya hidhaa taate jechuudha maneedhaa seennee nuti egaa achitti nuguseen nutti naqeedha Nuguseen hedduu miidhe. Nugusee Fantaa hedduu miidhe. Tasfaayee Kuyyuudhaa kan jedhamu tokko Tasfaayee Kuyyuudhaa jedhu garuu Tasfaayee Nagaasaati maqaan isaa. Inni faa hedduu nutti taphatee isa kaadireen nuti nu jedhu kan nu gaafatu gaaffii adda addaa mana isa paakoomoo isa paadha yeroo sana achi keessa gad nu galchanii nu gaafatu boolsiraa ganitti fe'ee nu geessu. Nu cinqanii shugguxii 7 asirra kaa'ee nama 7 ta'anii marsanii taa'u. Egaa ani waa'ee shugguxiis hin beeku. Waa'ee maaliyyuu hin beeku. Heddee የተሰማ ነገር ይብልችላ ናንጀት ተስፋዬ ንጉኖር ሴኑጋ ማነ ሂዳቲ ኦዋሪ keenya waan fakkaatutu argite manni hidhanuti bakkeejamaatti tidhamne warri dhiiraallee xinnoshee kilaasii kas tidhamanii ani garuu mana asii ol xaaliyaaniin hojjete yoo ciisu barbaadde akkas galagalte kaatee galagalta tuhaanii isaa hinjiraansaa sagalee qaba jedhachi keessa na tumee umti uffata koo dhiigu mul'atti bari'u yaa gaaf tokko poolisiin tokko Oromoodha ni as bahee ciisinaa jedhu lafa namni ciisu miti adabbiidhaan sun amma maaliif hin jedhe xinnuma ishee boqotee deemee beekan dhaqee ciise halkan namni qassoo gama qassootii wal waraanii naggaadoon dhufa abbaa azaajin kun tuunan rafee jiru gadi bahee korodee dhiiran rafee biiroo isaa keessa eenyu maanne chichi jedhe akkas ilaallan na ta'uu barii wallollee namu warqii baasii sa'aatii baasii naan jedhe gaafa qabamu hin baasu hin jedhe an warqii argee sa'aatii argee nan du'e itti kennaare lola meeqaan narraa yaafatee aariin irraa qabannis aariin irraa qaba nuguseetu munitti naqaga
amma akkanitti na dhiite dhiiroo naa kana isatu na dhiite gaafa sana ilama kun lafeen koo ala jirti laasini gala kun amma qoosaa fakkaatti buukas ilaalan kaskissanaan na dhiite kopheessa kaskissanaan achi gaa booddee nam dhiigdi koon dhangala'ee ijoolleen achi rabbashu zarifa isaa ooleeraan jedhee maraatu ijoolleen achi poolisiin kun illee chumaan bade maaf gadi baasteedha hojiittu hin deebine gurbaan ma bade na akkasidha achumaan baasanii immoo eessa nu geessan seete naataa garxirriidhaaf horii sassaabaa jedhanii horroon nu geessan sirbaa jedhanii malee hidhaatti nu baasanii maakkiitti nu naqanii nu geessan amma korokonchiidha addaraashichi yeroo sana eenyu faan qabame sitti fakkaate eeyyoonni nama horroo kana mudhii gadoo waalan naa fida kaasana jalaa bade inni reefu qabame torban haati manaasaa wayyaa bareedaa uffattee ijoollee qabattee akkas fuuldura teessee walitti jirti jennaan immiru eewuti akkasi maqaan isaa beekamaa dargiitu nugusee maxxawwaalee kanaa gati qochisiise amma inni reefu qabama haati manaasaa maalan sirbaa diina kee sirraa deebisuufi bilisummaa sitti uwwisuufi ilmi kee garaa guutateera jajjabaadha gaa yaada dhiira haati dhiira sheenu inna hunda fee garaa ishee ammas duuris har'as booris ulfinaa qabaa maqaan ishee isa jedhu kana achi hin kaate gaashee bu'aa musheen achi kaatu namni duukaa jireenya namni lama asiin nama garaansaa guddaa tokkoof nama qal'aa tokkotti asiin ol ba'a. Lafti kun korokonchiidha lishoon taane asiin ol ba'aniitu muka gurguddaa jira asir kookaa lama wal duukaa gannatti gadhiisan yogguusaan ol ba'an nan argama nan sirban uummanni hiriireera badhaasaa amma yogguun akkasedhu miilli koo akkasedha inni silana keessa dhodhokate hin argine amma kana gaa kun argitu amma kana kuni nodhamee lama ture kun nodhamee kun nodhamee nafe achi uummata dura arge waan sirbichaan tin jedhunse yogguun akkas ilaalu dhiigdi koo dhagaa guuteera miilli koo akkas jedhela achi na qabanii xeena xaabiyaa geessanii maadanzajaa malee hadooddi tokko malee tokko hodhanii tokko na dadhabe isu akkasumatti ashaganii na gadhiisan jechuudha akkasuma ta'een deebi'ee faashaadhaan dhaabbadhe sirbe yaa wayyaa koofa yaa wayyaa ke yaa sayidde egaa tattaraare yaa garaa koofa yaa garaa ke yaa sadirke egaa gargar baase kohiyaa shunge mee chimchim goona kohiyaa shunge mee chimchim goona haa ijaaru wayyee baan ijaare naan indiigu egaa daagaleeko ainafu wayyee baan naafa naan innisu egaa jaalalleeko kohiyaa shunge mee chimchim goona kohiyaa shunge mee chimchim goona oolaa gabaa wayyee keessa baasu nareedashe wayyee qabaniito golfaan mataa wayyee sittaraasuun talaa bareeda keessa kamiif gunnaan jedhu gaaraa manni wayyee guubateera jabboota bishaan obaasi bareedaanna hayaa fudhate yaa gurbaataa himimmaan kee lolaasi. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Isa booda mootummaa dargiitiin magaalaa Naqamtee irraa ari'amtee gara magaalaa Finfinnee deemtee achitti sirboota qabsoo itti fuftee. Poolisiitti na qaxarsiisan. Xiloon gassasee fi Koree Saaleetuun poolisiin kan galu godhe. Xiloon gassasee. Artist Xiloon gassasee. Isatu isaa fi Koree Saaleetu wal mari'ate akkam poolisii galu maakkalaa nagalchuuf ture Koree Saalee hin galtu dana nuufuun taane jedhe poolisii nagalchan jechuudha. Poolisii dhaqee baajetan qaban birrii 50 na qaxaran. Gatoo nagadhiisuun barbaanne jechuudha sagaleen koo ajaa'iba ture gus. Gadhiifnodhanii maayikii malee sirba himusis sirba maariffaa faa sirbinaa jedhan
ni mana guute taa'e. Na ani Amaariffaa kana waama isheen beeku. Nan dhagaa malee. Qaxaramuun barbaada miti rakkadhe waa. Nani sirba Buzunash Baqqalee tokko. Isheen an jaalladha ishee biras nan dhaqa mana isheesi. Nani አዲስ ፍቅርን ይዞኛል የማደርገው መላ ጠፍቶኛል ሰገኝ አዲስ ፍቅርን ይዞኛል የማደርገው መላ ጠፍቶኛል ነምኒ እንዱ ይጋኩል እንዱኒ አኒ ይዳ አምቦ ቱሬ አምቦ ከዘ ተረክማቱ ጅራባ ነምባዲ አኑ አማላ አስመረቲ ዩዘን ተዳመዳ saba amboo keessatti namni du'ini nafu saba amboo keessatti no walan barbaada namni du'ini nafu yeroo sanatti dhiiroo dhugaa dubbachuudhaaf namoota amboo mana munani karchalleetti dhame mun akkalaawi tures karchallee gumbu'es kan na duukaa dhaabate namoota naannoo amboo fi arsiidha kana kaji biftu faji ay qofana duka firdibeti kugan ajino sinebo jafa sinebo jabet mandu ina jedani karat na boysani waiza idun gadda namota kasitu wa ino jirra kacha ture sinebo ajatti ni madde kana yondu ambotti no waltu ede giddi qabatin nan jedhe no na durse sok wayo ummanni amboo dhugaan isinitti maajoollee achitti beela jiramu sodaa jiramu gaaf tokko anaa fi ayyaluu itichaa mucaa jedhamtu tokko nu fuudhanii amma ishee Finfinnee martanii nu fuudhanii nu gara isapaakuu durii nu geessan iddootti toorchii godhan anaan nagalchanii ishee alatti hambisan kana gidduutti ummanni iyyee OPDO'n dhufte itti gaafatanaan OPDO sanqallee irraa dhufe meetti bo'eedha Opidor? Mekka sedatti boy. Sena nama doksun garim tiga. Gara saatti tokko wallolani. Kotta gadi nan chirbe tigre. Gadim bay ayelu nan jette makinatti nu basani gara karchalletti nu deebise. Ergi gafa sana ambo kan undumto jolleti tinnon nu eka. Hori kennanii fi abba karchalle sana. Akkasitti eegamaa turre. Hinarra fen sergasi irba gaari rafe sana ichuma inni yeroo sanaga darara kafanii ture lubbuun jirani hoteela isaan oolanii dhaqee poolisiin nu geessite anoorra darbuun jiru dhaqaniitu achi olu zaarizee jaarsolii koo duukaa bashannanaa waliin amboomoo akka jirtanitti jabaadha isin jaboodha duutan illee duduban jenne hidhamtan illee duduban jenne aniga waaquma isinii kadhadha naaf jiraadhaan isiniin jedha baay'ee yaadni koo qalbiin koo isin bira jira na boonsitanii mana hidhaatti na duukaa hiriirtanii bakka beela itti na nyaachiftanii na obaaftanii addanaan na geessanii kana abalu jechuun danda'u rabbiin oromummaa keessan mirga keessan isiniif haa kennu waaqayyo kana dadhabsiise umurii koo osoo hin taane dullaa wayyaaneti jetti yeroo ijoollummaa kannatuman amma natti dhagaamaa jira jetti dullaa namni sun amma ani eegeen koo cabaadhaam miilli koo kanaaf na dida ani amma yoon du'es homaa miti ijoolleen koo dullaa koo harkaa fuudhaniiru artistoonni oromoo hedduun waan naaf kaateef ekeraan koollee ni gammada hojii koos harkaa fuudhanii jiru jetti Kabela tele, bili samtoro miani. Sesina, ishakina kai gambili somna. Mare, sesina, ishakina, intesina kai gambili somna. hojii aartii keessaa harka fudhachaa jiraachuun garuu immoo ijoolleen ishee akka itti fufsiisaniif deeggaraa jiraachuu dubbatti. Sirba ijoolleen koo lamatu sirbu daawwii fi daangaa jedhamu isaanitti dabarseera isaan tun harkaa fuudhee dullaa koo jetti. Baba ye ture, wali se ka pada.
wabarre kun arsi jalali kun qattu jalali ilmana la tokko adan qadani nurratti geejiran ba'amni guddaansa kawwamane maaltu gabira namaasa koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona baredana haya fuda tera gurbata emma kenolasi Eelaan bara aartiin qabsaa turte amma kan harka kennachiifte ta'uu kan dubbattu Ulfinesh amma sagaleenis waan na dideef ijoollee koon gorsa jetti. Ijoolleen koo guddisee uummata Oromoof kenneera jetti. Sadarkaa aartiin Oromoo har'a irra jiru abdachiisaa ta'uu kan dubbattu Ulfinesh artistoota Oromoo warreen jabana kana galateeffatteetti. Yeroo bara isaanii rakkoo guddaan akka turee fi ofirratti murteessanii waa'ee uummata Oromoo sirbaa akka turanis ibsiteetti. Amma waan baay'een jijjiirameera. Ammoo ammallee waan hedduu tafaa jetti. Yeroo keenya teekinooloojiin hin turre mul'achuun hin jiru masaraa mootummaa jala dhaabbannee qawwee malee maaltu bilisa nu baasa jechaa turre ofirratti murteessineeti. Nuti dur dukkana keessatti dhumaa turre amma garuu ijoolleen booda keenya ka'aniiru. Aartiin keenya waan hedduu mo'achaa dhufeera. Ijoolleen Oromoo wayita isaan mootummaa sana keessa dhaabbatanii sirban nan gammada. Ammas cimsanii kana otoo nufiin fuulduratti deemuu qabu jechuun sirbitoota Oromoo jajjabeessiteetti. Hojii artistoonni Oromoo amma hojjechaa jiraniin haamilee horadheen ashamuufiin jedheen jiraadha jetti Ulfinesh Qannoo. Yaa Oromoo baay'een isin jaalladha garuu haasa'uu fi onnee kootu danfaa naaf jiraadha. Ulfinesh Qannootiif umurii arraagessaa hawaa bakka jirtanitti nagaan nuu tura. Dinamkee garaan uraasaa gumaakee rootu baasa. Sabafi mutato fakkeenya nuufi 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 Eko Ulfinesh Qannoo ko wagana gannuuf teega maneerra yooko Ilfeeko 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 Ulfinesh Qannoo ko manera yooko Korooti nafuun kayyomke mangeenyaan tilmaanke Korooti nafuun kayyomke mangeenyaan tilmaanke Korooti nafuun kayyomke mangeenyaan tilmaanke Korooti nafuun kayyomke